Ardhuma guddachuuf eegali. Naappooliyoon El akkas jedhee ture. Jireenya kee keessatti wanti murteessan waan ati fuulduratti hojjechuuf deemtu otoo hin ta'in waan ati amma hojjechaa jirtudha jedhe. Namoonni milkaa'ina hin gonfanne baay'een isaanii hojii amma hojjechuu danda'an yeroo biraatti beellama qabatu. Namoonni akkanaa dhaadannoo gaaf tokko nan hojjedha jedhu qabu. Jechamni Ingilizoota durii tokko guyyoota itti aanan keessaa gaaf tokkon hojjedha jechuun tasumayyuu hin hojjedhu jechuudha jedha. Tooftaa filatamaan mul'ata kee dhugoomsuuf si gargaaru ammuma hojjechuu eegaluudha. Sadarkaa kamirrayyuu yookaan bakka kamiyyuu jiraadhu mul'ata keef ardhuma hojjechuu eegali. Sadarkaa yookaan bakka amma jirtuuf jettee abdii hin kutatin. Namni kamiyyuu bakka ture irraa ka'ee bakka amma jiru ga'e. Hardhuma guddachuu eegaluun maaliif barbaachise? Gaaffii kanaaf sababoota baay'eetu jiru. Isaan keessaa muraasni armaan gaditti barreeffamanii jiru. Tokko, guddinni battaluma tokkotti kan ta'u miti. Kitaaba koo Breakthrough Parenting jedhu keessatti akkas jedhee ibseen jira. Jireenya kee keessatti yeroo murtaa'e qofaaf dargaggeessa taatee jiraatta. Gama biraatiin garuu bara baraan bilchaataa taatee jiraachuu dandeessa. Sababni isaa guddinni battaluma tokkotti kan ta'u miti. Umuriidhaan guddattee jechuun guddinni qaama keessatti fufa jechuu miti. Daandii milkaa'ina irratti tarkaanfiin kee tokkichi ati itti aansitee fudhattu gaara baay'ee ol dheeraa ta'etti si baasa. Kanaaf ammuma yeroodhaan daftee imala eegaluun barbaachisaadha. Hardhuma tarkaanfii yoo eegalte gara mul'ata keetti dhiyaachaa deemte. Hardhuma eegaluu dhiistee yeroo biraatti beellama qabatta taanaan garuu bakka silaa ga'uu dandeessuu hin geessu yookaan waan sila hojjechuu maltu utuu hin hojjetin hafta. 2. Hardha guddachuu eegaluun jireenya kee borii fooyyessa. Sadarkaan ati irra jirtu waan ati kaleessa hojjette irraa madde. Waan ati kaleessa hojjettee fi hardha hojjettu immoo wal ta'anii jireenya kee borii murteessu. Yaadni kun guddinaaf baay'ee barbaachisaadha. Oliiver Wendell. Sammuun dhala namaa al tokko yaada haaraadhaan bal'annaan gonkumaa gara sadarkaa duraanitti hin deebi'u jedhee ture. Guddinni hardhaa bu'uura jireenya boriiti. 3. Guddina jireenya keetiif sumatu itti gaafatamummaa qaba. Wayita ati daa'ima turte waa'een guddina kees ta'ee waa'een barnoota keetii itti gaafatamummaa maatii kee ture. Erga guddattee booda garuu jireenya keef situ itti gaafatamummaa fudhata. Guddinaaf itti gaafatamummaa hin fudhattu taanaan guddachuu hin dandeessu. Guddina eegaluudhaaf yeroo sirriin hamma. Dandeettii kee walitti fufisaan guddisuun bu'uura milkaa'inaati. Kanaaf hardhuma dandeettii kee dagaagsuu eegali. Kitaaba Joon Maaksweel imala milkaa'inaa jedhu irraa an Abarraa Damiseeti.